mura kanaaf jechoonni isaan gabaa gabanaa fuudhanii ilmaan Taaddasaa fi maal Mallasaa anaa miti kan jedhe muummicha ministeeraatu ECAtti Oromoota walitti qabe yoo na filachuu baattanis dhaan ilma Mallasaa ta'uu kiyyan irraanfatina filannoo nan hataa jedhe maarree kan jiru dachi Taaddasaa Birruutu irra waan tureef filannoon qabdan warra ilmaan Mallasaa ofiin jedhuu fi warra ilmaan Taaddasaa jidduudha jenne ufuma maqaa ofitti baasanii maqaa san hoggaa miidhagsinee tolchinee dhaadan oolanii sinuuf komachuun hin taare ofiin jedhan akkasiis Mallasaatu isaan guddise ilmaan abbaa gadaa jechaanii turre hoggaa lama didanii ilmaan Mallasaati akka inni nu barsiisetti filannoo hannaa jedhan maalaa jennurree nu mega asirratti kan qeeqni gama biraatiin isinitti qabu amma Minilik kaaftu warre Minilik sirna Minilik barbaadan Mallasaa barbaadan kan jettantu jira warri qeeqni isinirratti qabu immoo sirni Mallasaas sirni Minilikis dur kufee isa durii sana faarsurra gara fuulduraatti kan jiru faarsuurra sirriidhaa ture jedhaniiti keessattuu warri simmormuu sin qeequ. Rakkoon jira kana maal akka ta'e beektaa? Goolii ofii fuulduratti kubbaa harkaan tuqanii hoggaatti dhiittee galchite maaltu galchiteeru? Minilik waan Oromoo godhe yaadannoo Oromoo keessatti maal akka ta'e osoo beekan siidaa Minilik ijaaran san qofaa Minilik faarsan Oromoo biratti Minilik faarfamaa miti jibbamaadha diina kanaaf Minilik kan faarsinuu miti kan gamoo isaa ijaare siidaa isaa ijaare nuu miti waan baay'ee si gaddisiisu agarta baay'ee dhaqee waan hin arge jara kanaan yeroo kuma shan wareegamee aangoota isaan baaseef waan takka yaadannoo tokko son godhin gootota keenya busheessa nama Oromoo biratti diina number 1 ta'e miliyoona itti baasanii siidaa ijaaraa fi kana ajandaan godhinaa maal jechuudha Mallasaa immoo kun reefsi jedhe isaan nu ilmaan Mallasaati kan jedhe nummaa Minilikillee irraa dhiifne Mallasallee irraa dhiifne Jari kun obboleeyya keenya kaleessa Mallasaa hin dongorsiise malee humnaan gadi qabe malee ilmaan keenya nu fayyanii ilmaan abbaa gadaa odoo jennu ufumaaf deebi'anii Minilikiif siidaa dhaabanii nu ilmaan Mallasaati korojoo hannaa jedhanii maalaa jennurre goolii ofii duratti kuwaasii harkaan tuqanii hoggaa dhiinneetti galchinu maanutti galchitaniin waan hin taane garri fuulduraas yoo kan taate paartiin biltiqinnaa isaan dhaabanii deemanis purely ilaalcha Minilik unitary state Itoophiyaa olaantummaa aadaa Habashaa jala jirtu sabaaf sablammoota cunqursanii balleessanii mirga sabaaf sablammoonni keessattuu adda durummaa Oromoon qabsaa'ee asiin gahe xiqqeessanii federaalizimii diiganii unitary Itoophiyaa tooftaa Mallasaatiin tooftaan Mallasaa maali qoqqoodanii uummata bituu san qofaa miti humnaan deemu kanaaf isaan tuufitti fidee waan isaan itti fidee immoo uummata biratti baatirii itti ibsinee agarsiisu warreef sinjee hojii keenya unitary haa jettu malee gara PP yookiin biltsiginnaatini warri gara tokkotti harkifatu gara sitti jira warri gara tokko gara sitti harkifatu jira biyya kanaaf nagaa buusuudhaaf jara lamaan gidduutti finneeti biyya kanatti nagaa buufnaa jedhu warra gara tokkotti harkifatu keessa immoo paartii kee kan kafaa'oo keessattuu Jawaar Mohammad gara sitti makame Dr. Professor Mararaadha gara biraatti harkisaa jira jedhanii sitti biltsiginnaa jechuun paartii Biraanuu Naggaati bar Biraanuu Naggaa kan mormaa turreef gaafa inni gomboo sabaa tures gaafa inni zeemaa tures waan biraati miti gara wal jibba waan inni guraagee ta'eef miti ilaalchi kun biyya kanaaf hin ta'u biyya kanaaf kan ta'uu danda'u paartii biltsiginnaa jechuun paartii ilaalcha Mangistuu Hayilamaariyaam deemsisaa turedha kan Akiliiluu Habtewaldifaa gochaa turanidha nothing new biyya kanatti dibeetii lamatti ture ilaalchi tokko biyya kanatti biyyi kun wallola sabootaa fi cunqursaa sabaatiin waan jaaramte as geesseef rakkoon maddi rakkoo biyya kana cunqursaa sabaati kanaaf saboonni hiree ofii murteeffatanii ofiin of bulchaa qeefii irratti ofiin of bulchaa biyya waliin bulchuu qaban kan jedhu tokko gara kaaniin biyya kanatti rakkoon jiru sabni baay'achuudha kanaaf sabni kun cafallaqame waan kaleessaaf deengadda jedhamu argaa jirta sabni kun cafallaqame eenyummaa waloo tokko eenyummaa Itoophiyaa jedhamu kan afaan tokko qabu eenyummaa tokko qabu jalatti centralized bifa ta'een buluu qaba
kan jedhudha. Erga humnoonni sabaa mo'atanii federaalizimiin gadi dhaabbatee jedhee booda rakkoon biyya kanaa federaalizimiin saba irratti ta'udha. Kanaaf federaalizimiin sabaa diigamee ji'oogiraafik ta'uu qabaadha. Akka namoota waliin beeynetti maaliif haasayan? Ifaan ifatti afaan isaa irraa waan dhageenyedha bara. San qofaa miti heera ittiin bulmaata paartii isaanii fudhadhu. Paartiin naannolee irra jiran tokkoffaa sabaan ijaaramuun sirrii miti jedhanii kan yaadan. Sabaan ijaaramuuni paartiin tokko saba irratti hundaa'ee ijaaramuun sirrii miti. Kana jechuun har'a paartii diiganii borummoo naannoon tokko sabaan ijaaramuun sirrii miti. Kanaaf diigamuu qabaadha. Ifatti waan barreessanii lafa kaa'anii waan afaaniin dubbachaa jiranidha kan dubbachaa jirru malee hamii miti. Waan dhuunfaadhaan ba'een waan biraati. Ifaan ifatti public record. Kitaabilee isaan adeemsaa jiran barruulee isaan amma adaamatti ittiin leenjisaa jiran irratti ifaan ifatti sabaan gurmaa'uun ta'uu hin qabu. Sabaan gurmaa'uun qabu wanni saba jedhamu diigamee namni akka dhuunfaatti akka qeenxeetti ijaaramee deemuu qaba kan jedhudha kan deeman. Kan ammoo biyya kanaafis furmaata qabu Oromoo suuf duuba deemsa malee deemsa jennee ayyaanu.